akkamnaaf jirtu maatii miidiyaalee barnootaa kan taatan nagaan isiniif baay'eetu jedheera. Obboleessi keessan nagaa koodha waaqayyoo haa galatu. Tuutoriyaaliin keenya koorsii Global Trend irratti isiniif kennamaa ture afaan Oromootiin akkumatti fufettidha kan jiru. Chapter 4 gara dhumaarratti gahaa jirra amma paartii 8ffaa isaa laalaa jirra. Paartii 8ffaa irra kan wajjin kan laallu. Amma dhumaatti akka nafaa taatan isin affeeraa miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamoo akka hin daganne kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyatti ceenaa jechuudha. Egaan toopikiin nuti jalatti ilaallu selected cases of regional integration hidhamiinsa naannoo yookaan qaxanaawwi tisisirdhaaf fakkeenya warra ta'anidha. Selected warra ta'an asalatti ilaallaa jechuudha. Fakkeenya gaarii warra ta'an yookaan immoo kan biraas jiru garuu fillee yookaan select goonee ilaallaa jechuudha. Owing to the ample influence of the European experience, ample jechuun haga strong jechuudha. Enough gaa influensiin warra Europe kanaa baay'ee strongidha yookaan ampliidha jechuudha. Integration irratti ni beektu gaa. Influensiin isaanii kana hordofee gaa. One can reasonably say that the idea of regional integration is Eurocentric. Eurocentric jechuun Awurooppaa akka modeelitti Yuurooppii akka modeelitti seentariirra kan kaa'ee fi achirraa ka'ee just akkuma ishee sanatti kan bocamu jechuudha. Eurocentric jechuun Yuurooppii giddugaleessa kan godhate jechuudha. Kanaaf aayidiyaan regionalizimii, regional integrationii yookaan hidhamiinsa naannoo, walitti hidhamiinsa naannoo, qaxanaawwi tisisir inni jennuun kuni Eurocentricidha jechuudha. Yookaan Awurooppaa giddugaleessa kan godhatedha. In this section we are briefly discussed the three cases of regional integration, namely warra sadii gurguddaa laalla. Warra sadii gurguddaa laalla isaanis European Union, tokkummaa Awurooppaa, Association of Southeast Asian States, ASEAN kan jennuun jechuudha. Fi African Union, tokkummaa Afrikaa laalla. Warra sadeen kana laalla jechuudha. Jalatti baay'ee paartii kun afur sagalis paartii makanaan laalla. Regional versus globalization in the state kan jedhu jechuudha. Akkasumas afur kudhan the relation between regionalization and globalization. Regionalization fi globalization maal akka ta'e ni ilaalla gara dhumaarra jechuudha. Paartii kana akkatti goolamna. Maaliif akka malee isin gabaabbanne isiniifis akka qo'annaaf isinitti toluuf jechuudha. Sabtoopikii adda addaa ta'anillee walitti hiine ilaalla jechuudha. Isaan kana sabtoopikii kana sadan. Well, dhagaan as yoo deebinu European Union yookaan EU inni jennu kuni the European Union began as European Economic Community dhaani kan inni European Economic Community yookaan hawaasa Eurooppitiin hawaasa dinagdee Awurooppaatiin kan inni jalqabame underwent changes and the transformation creating common market jechuudha. Gabaa waloo jijjiirama garamitti jechuudha. Jijjiiramoota adda addaa underwent changes jijjiiramoota argaman hin jirani. Dhimmitti lawuxi jijjiiramoota mul'atan. Transformation creating common market, gabaa bilisaa uumu, gabaa waloo uumu, currency maallaqa waloo uumu jiramini euro fa'aa jechuudha fakkeenyaaf. Euro maallaqa waloo uumu, institutional and policy harmonization walitti tokko gochuu jechuudha. Policy harmonization. That last became the European Union as one consolidated regional organization. Kana hundumaaf egaa jechaadha kan inni uumame European Union jechuudha. Regional organization jedhamee jechuudha. European Union regional organization, UN immoo international organization sadarkaa globalitti kan inni socho'an ta'e.
European Union garuu biyyoota Awurooppaa warra ta'an tokkummaa amma kan keessa ba'an illee jiru baay'ee. Tokkummaa Awurooppaa keessa fakkeenyaaf Ingiliisiin baateetti natti fakkaata dhiyeenya kana. It continued to influence the experiment of regionality in the rest of the world. Kanaan booda gaa European Union kun warra kaaniif muuxannoo ta'e yookaan barumsa ta'e warri kaanis achirraa ilaalanii regionalismii hundeessanii naannoo isaaniitti akka experimentii yookaan qorannoon beektini European Union irraa barumsa fudhatanii in the rest of the world yookaan kutaawwan addunyaa hafan keessattis regionalismiin akka kanatti babal'ate jechuudha achirraa ka'e. Akkamitti akka babal'ate immoo ilaallagaa gaditti. Fakkeenyaaf SADC warri jennu ECOWAS, COMESA isaan kun warra kana hordofaniitu kan isaan hundeeffaman. EU hordofan jechuudha. European Union hordofan. Well, Association of South East Asian States kan biraan fakkeenya regional integration jechuudha kunis qaxanaa'uu sisirii biraadha kunis. Association of South East Asian States biyyoota Asia gara maalii gara kibba bahaa warra jiranidha. Kan inni hundeeffame 67 and established preference area in 77 preference area irratti kan isaan establish ta'an and the Asia free trade area 922 kan hundeeffame inni immoo the main motive was not economic goal. Economic goal miti motiviin isaanii inni ijooni diinagdeen turre galmi isaanii ijoon maal ture political goalidha. Political goalii fi security motiviidha jechuudha yookaan kaka'umsi isaanii siyaasaa fi securityidha nageenya jechuudha for regional solidarity tokkummaa reejinii sanaatiif qaxanaa sanaatiif jechuudha. Ifama afaan Amaariffaa fayyadamu gootiif. The economic achievements in the region was not induced by the integration. Economic achievement goaliin isaanii kana miti jennee irraa economic achievement yookaan galma economy karaa economiitiin milkaa'inni argame integrationiidhaan induced hin taane yookaan induced jechuun kakaasuudha waan tokko akka ta'u economy integrationii miti jechuudha economic achievement yookaan milkaa'ina diinagdee kan fide. Well, after the economic crisis 1997 economic crisis yookaan hammacama diinagdeetu ture regionii sana keessa jechuudha. The region has advanced its economic goal and created APFTA kan jedhamu APFT regionii sana keessatti hundeessan jechuudha. Economic crisis tu mudate yeroo sana hammacama diinagdee guddaatu mudate. APFTA jechuun free trade area of Asia Pacific jechuudha. Akka kanatti qubee wal jala daddarbullee jechuudha akka kana free trade jirani F'n kun jirti T'in jirti free trade area of Asian Pacific jechuudha. Isa kana bu'uureessan jechuudha warri kun ergasi 1997 jechuudha. Kan biraa African Union dhagaa akkuma beektan tokkummaa Afrikaati. African Union duraan Organization of African Unity jedhamuudhaan kan inni beekamu. Dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhamuudhaan beekama ture duraanii. Evolved from the Organization of African Unity which expired after realizing the objective of ensuring the decolonization of all African countries. Egaa Organization of African Unities kan jennuun kun jechuudha. Gooliinsa maal ture objectiviin isaa decolonization of AU'n jechuudha kan inni hundeeffame AU'n yookaan African Unioniin
which expired after realizing the objective of ensuring the decolonize gochuu Afrikaa deebisanii kolonii jalaa bilisa baasu kana ture objectiviin isaa jechuudha. The AU imitating EU kan inni ittiin European Unionii fakkaatu stability to realize the unification of African market toward eventual political unification. Africa gabaa unification of African market gabaa Afrikaa maal gochuu tokkummeessu toward eventual political unification immoo fidu tokkummaa siyaasaa fidu jechuudha. Egaa by the way asitti wanti isin hubachuu qabdani inni kun jechuudha African Organization of African Unity expire kan inni godhe Afrikaan bilisa baanaan gara AU'tti jijjiiramee jechuudha. Maaliif expire godhe Afrikaan bilisa baanaan jennee jirra ensuring the decolonization of all African countries jechuudha. Objective isaa rukuteera. Objectiviin isaa Afrikaa decolonize gochuu ture. Afrikaa bilisa baasu ture. Kolonii jalaa bilisa baasu ture. Objectiviin isaa Afrikaan kolonii jalaa bilisa taatee jennaan OAU'n diigame yookaan expire ta'ee jechuudha. Hojiin isaa amma dhumeera waan ta'eef jechuudha. Yeroon irra darbe AU'n hundeeffame jechuudha. Wanti sirriitti hubachuu qabdan. Since its establishment Africa Union erga hundeeffame jechuudha 2002 kan hundeeffame. The AU have achieved a lot in terms of opening African free trade areas. Kanaan booda gaa African free trade areas naannoowwan Afrikaa kana maal gochuu daldala banuu karaawwan daldalaa banuu jechuudha. Free akka ta'u bilisa akka ta'u banuu. The assurance of visa on arrival and the strengthening of regional organization. Sanaan booda visa issue gochuu fi regional organization yookaan dhaabbatawwan sadarkaa naannootti operate godhan hundeessuu ture jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf SADC jechuunis Southern African Development Community ECOWAS kan jennuun Economic Community of Western African State COMESA kan achuun Common Market for Eastern and Southern Africa jechuudha fi EAC kan jennuun ammoo East African Community kunniin regional organizationidha jechuudha. Haala selected jennemini duraan selected keessaa sadi qofa ilaalan isaan kunis regional organization jechuudha. Sadarkaa naannoo wayiitti kan operate godhanidha isaan kun dhaabbileen kunniin jechuudha. Lammaffaa irratti kan laallu akka sabtoopikii biraatti jechuudha. Regionalization versus globalization in the state. Regionalization fi globalization gidduu compare and contrast goonee ilaallaa jechuudha gaama. The way regionalization, globalization and the state interact have various forms based on the issues under consideration jechuudha. Issues under consideration jechuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jechuudha mini. Dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti hundaa'ee egaa foormii adda addaa qaba jechuudha. Akkaataan isaan wajjin interact godhan yookaan wal qunnaman. Fakkeenyaaf the nature of interaction among the three jechuun regionalization, globalization of state jechuudha. On issue of economics fakkeenyaaf dhimma diinagdee irratti and the security greatly differ. Dhimma diinagdee irratti fi dhimma nageenyaa irratti adda addaa jechuudha. Adda adda interaction isaan qaban. Therefore it is vital to differentiate the issues before addressing the nature of interaction jechuudha. Kanaafi duraan dursanii
ishuu yookaan dhimma sana maal gochuun adda baasuun differentiate gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Vaayitaaliidha, baay'ee barbaachisaadha, baay'ee importantiidha jechuudha. Fakkeenyaaf when trying to assess the complex relationship between regionalization and globalization, hariiroo wal xaxaa regionalization fi globalization jidduu jiru yemmuu access gochuuf laaluuf yemmuu yaallu fakkeenyaaf waan meet conclude that maal jennee guduunfuu dandeenya. The trend toward economic regionalism is perhaps more mixed than the trend toward security regionalism. Trendiin yookaan trendiin economic regionalism yookaan regionalismii diinagdee irratti bu'uura'e jechuudha. Trendii isaatii fi trendii regionalismii nageenya irratti yookaan security irratti hundaa'e yemmuu laallu kun economic regionalismiin yookaan diinagdee irratti hin hundaa'e sun jechuudha. Walitti hidhamiinsi naannoo sun miiksidiidha jechuudha. Baay'ee makaadha, wal makaadha jechuudha. Security regionalismii irra wal makaadha. Kana jechuun security regionalismiin amma sanaa miiksidii wayitii miti jechuudha. Well, in the international economy, diinagdee addunyaa keessatti globalization and regionalization appear to be pushing state in different direction jechuudha. Biyyoota kallattii adda addaatti push godhu ni dhiibu jechuudha. Globalizationii fi regionalizationiin. But there is today no major impetus toward globalization. Garuu yeroo ammaa kana globalizationiidhaaf impetus jechuun push jechuudha, ammas force. Globalizationiidhaaf no major impetus wanti ijoon yookaan forcein wayii jechuudha. Globalizationii security keessatti keessuma security arena naannoo security kanatti wanti nama push godhu dhiibu hin jiru jechuudha. Biyyoota wanti dhiibu kana jechuun hundi ofuma danda'e security eeggachuu barbaada akka jechuuti. Perhaps with the exception for nuclear issue, dhimmoota akka nuclearaa kunniin exceptionidha. Isaan addunyaan wal malee hin danda'amu, waan kana furuun wal malee hin danda'amu. Non proliferation jechuun babal'ina meeshaalee waraanaa ittisuu hin jira miti. Isaan kun globalizationiin bakka kanatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bakka kamitti nuclear issue warra ta'an dhimmoota meeshaaleen nuclearaa irratti to'annoo nuclearaa irratti fi non proliferation jechuunis to'annoo meeshaalee waraanaa jechuudha. Meeshaalee waraanaa nuclearii warra ta'an dabalatee. Isaan kanarratti tokko ta'uun addunyaan hundi barbaachisaadha. Garuu globalizationiin iddoo biraatti baay'ee hamma kana impetasii miti jechuudha. Yeroo ammaa hamma kana barbaachisaa miti. Yookaan immoo forcing globalizationiidhaaf nama kakaasu badaan hin jiru jechuu barbaadame sunii galeeramani. Hence the regionalization of security is not universal trend like the formation of economic region jechuudha. Regionalization of security jechuun regionii tokko keessatti jirutti dhimma securitytiif jechuudha. Inni kuni universal trend miti. Shaakala yookaan deemsa waltawaa miti. Akka economic regionii kana jechuun economiidhaaf jedhameetu bakka. International economic keessatti gaan barattu warri economicsii barattan. Baay'een isaanii regionii kan uumaniif biyyoon economiidhaaf malee securityidhaaf maalii kanaaf miti. Akka exceptioniitti immoo eenyu nuclearaa fi non proliferation irraa kanaaf. Well, the relations between regionalization and globalization. Regionalization fi globalization gidduu hariiroo jiru laalla ammoo jalatti. Hariiroo gidduu isaanii jiru. Egaa tokko laalleerra minire. Regionalization maal akka ta'e, globalization maal akka ta'e ilaalaa turre. There are three possible options regarding the mutual relations between regionalization and globalization. Filannoo sadiitu jira jechuudha. Maalii wal qabate?
mutual relation between regionalization and globalization. Hariiroo walii eenyu fi eenyu kan regionalizationii fi globalizationii. Kana jechuun globalizationii fi regionalizationii gidduu hariiroo jiru ilaalchisee jechuudha. Inni jalqabaa keessumaa especially in the economic dimension. Economy keessatti keessumaa jechuudha. Inni jalqabaa regionalization as component of globalization jedhamne kun convergent trendiidha tokko tokkoon ilaalla. Inni lammaffaan inni relationii lammaffaan mutual relationii lammaffaan relationii waloo jechuudha. Walitti hidhamiinsa waliini. Regionalization as a challenge or response to globalization. Argitanii globalizationii fi regionalismii gidduu hariiroo jiru irratti miniire. Kanaaf inni jalqabaa maalidha? Regionalization as component of globalization. Regionalizationiin komponentii yookaan cita maaliiti? Globalizationiiti. Globalizationii keessaa kan qoodame paartii globalizationiiti akka jechuuti inni jalqaba. Inni lammaffaa regionalization as challenge or response to globalization. Regionalizationiin response yookaan globalizationii hordofee kan dhufuudha. Inni sadaffaan immoo regionalization and the globalization as parallel process. Adeemsa waltarree deemanidha. Inni kun immoo overlapping trend jennaan jechuudha. Isa kanaan convergent trend, isa kanaan divergent trend, isa kanaan overlapping trend. Walirra kan oolu jechuudha. Trendii walirra oolu. Isa kana immoo convergent kan ta'e herreega keessa akkan seenu divergent trend. Well, mee tokko tokkoon ilaallu. Regionalization as a component of globalization. Regionalizationii akka componentii yookaan paartii globalizationiitti jechuudha. Inni kun convergence trend jedhama. Regionalization is emerging today as a potent force. Potent force jechuun powerful force jechuudha. Yookaan influential. Kanaaf influential force ta'ee regionalizationiin in the process of globalization keessatti process globalization keessatti adeemsa globalization keessatti influential forceidha. Akka influential forceitti yookaan potent forceitti emerge ta'aa jira, uumamaa jira akka jechuuti. If globalization is regarded as a compression of the temporal and the spatial aspect of social relation, globalization compression of temporal fi spatial aspect of social relation hariiroo hawaasummaa yookaan temporal jechuun immoo walirraa faffagaatanii iddoo adda addaa space adda addaa jiraachuu time space compression jennee akkasii yommuu ta'u globalizationiin regionalizationiin immoo understood as but one component akka componentii tokkotti yookaan akka paartii tokkotti jechuudha. Maal keessa globalization keessatti or chapter of globalization jiramini fakkeenyaaf koorsiin kun chapterii 5 qabani. Kanaaf koorsii kan akka globalizationiitti fudhattanii chapterii 4 kan ammoo 4 irra jiranii amanuun akka regionalismiitti jechuudha. Kanaaf regionalismii keessa akka chapterii tokkooti globalizationii keessa regionalismiin akka chapterii tokkooti akka jechuuti jechuudha. According to this view, akka ilaalcha kanaatti by helping national economies to become more competitive in the world market, diinagdee biyyoolessaa akka competitive ta'u world market keessa tokkoon gabaa addunyaa keessatti akka dorgomaa ta'u gargaaruuni regional integration will lead to akkasuma immoo walitti hidhamiinsi naannoo lead to yookaan maal hordofsiisa jechuudha. Multilateral cooperation on global scale. Walitti hidhamiinsa multilateral jechuun baay'een kan keessatti hirmaatu jechuudha. State actorii ta'uu danda'a, non state actorii ta'uu danda'a. Walitti hidhamiinsa akkasii uumaa on global scale sadarkaa addunyaatti. The adoption of liberal premises about cooperation. Liberal premises jechuun free warra premisii waan akkasii yeroo ta'e waa'ee maalii ilaalcha waa'ee cooperation walitti hidhamiinsa ilaalcha. And the opening of the local economy biyyaalessaa maal gochuu banaa taasisuu jechuudha, free gochuu. Since globalization unfolds in
even rather than uniform dynamic patterns unfold jechuun expand gochuu jechuudha. Kanaaf globalization maal expand godha, maal bal'isa? Uniformii irra jechuudha, patternii addunyaa kanaa bal'isa. Unfold in uneven, walqixa kan hin taane jechuudha. Uniformii gochuurra addaddummaa bal'isaa akka jechuutti kametti globalization. It may reveal itself in process that are less than geographically global in scope jechuudha. Scopeidhaan locally miti globally jechuudha. Bal'aadha jechuudha. Processii akkasiiti. Reveal itself jechuun akkasitti of mul'isaa jechuudha mini. Yeah. Therefore globalization may be expressed through regionalization. Kanaaf globalization jechuun globalization akka regionalismitti ibsuu dandeenya jedhu jechuudha. Isaan kun convergence dha jechuudha gaama. Convergence trendy dha. Kun akka convergence trendy jechuudha. Akka immoo overlap trendiitti yookaan regionalization and globalization as parallel process dha jedhu. Kan regionalization naannummaa fi globalization jechuudha parallel process dha. Process yookaan adeemsa waltarree deemanidha jarri. Kun overlap dha jechuudha. Walirraa akka jechuuti ni convergence ka jenne isaan jechuudha. Sorry, overlap. Where when we refer to the world economy addunyaa kana mulaallooti encompasses the trend of both regionalization. Economy addunyaa maa mulaalloga trendiiwwan akkamii of keessaa qaba deemsa jechuudha. Trend jechuun gara tokko gara biraatti deemuu jechuudha. Progress kan adeemsa jechuudha. Regionalizationis of keessatti ni qabata. Regionalization jechuun maa jechuudha? Economy keessatti the division of international economy into the mega region of North America. Mega regionitti qooduu jechuudha. Intire economy biyyaalessaa tokko. Fakkeenyaaf North America or the Americans, Europe, East Asia and globalization. Mega regionii waan akkasitti qooduu jechuudha. Mega akkami North Americaatti fakkeenyaaf mega regionii warra Europeetti, Asia maalitti jennee yemmuu qoqqoon. Kuni regional economy dha. International economy dha. Regionalization dha economy keessatti jechuudha. Conversely, faallaa kana immoo in the international security arena naannoo nageenyaa kana keessatti jechuudha. Naannoo nageenya addunyaalessaa keessatti it is more difficult to access the coexistence of security community and the security complex. Security community jechuun maal akka ta'e? Kanitti meedha security community jechuun security yookaan hawaasa nageenyi keessa buufate kan waraanni gonkumaa keessa hin jirre jechuudha. Security complex jechuun immoo just waliin malee jechuudha. Yoo walitti dhufan malee tasgabbii fi nagaan hin uumamu akka jechuuti. Nagaan hin uumamu security complex. Yoo walitti dhufan malee biyyoonni yoo gurmaa'anii sadarkaa reejiniitti maalitti yoo gurmaa'an malee nagaan waliin malee hin argamu nagaaniif tasgabbiin akka jechuuti. Without an overall dimension of global security. Which is less evident jechuudha. Kanaafi international security in the international security arena yookaan nageenya addunyaa keessatti regionalismiin jechuudha. It is more difficult dha jechuudha. Baay'ee cimaa kan ta'e baay'ee ulfaataadha. To access the coexistence of security community yookaan hawaasa nagaan keessa buufate kana argachuu akkasuma security complexii argachuun maal malee an overall dimension of global security. Global security yookaan nageenyi akka addunyaatti yoo hin jiraatin reejinii qofti bu'aa hin qabudha jechuudha. Yaadni isaanii paralleliidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf reejinii qofa miti global security'n yookaan nagaan akka addunyaatti eegamuu qaba akka jechuuti. Kuni garuu less evidentidha, yeroo baay'een argamu. Thus, rather than reaching to each other, a third possibility that regionalization and globalization may act as parallel overlapping process in two issue areas of economics and security.
Kanaafi gargar fiiguurraan jechuun sadarkaa naannoo tokko irratti xiyyeeffachuu qofa sanarraa globalizationii regionalization globalization may act as parallelidha. Nageenya addunyaatiif siyaaduun barbaachisaadha. Sababiin isaas global security nageenya addunyaatiif regional security nageenyi naannoo parallelii deemu wal faana deemudha. Yookaan walirra aanu overlap wal godhudha. Well amma kana yoo jenne egaa paartii isa taanuu fi paartii isa dhumaatiin regionalization, globalization and the state party jedhu ilaallee xumurra jechuudha. Chapter 4 kana tuutoriyaalii faana kan si wajjin ture obboleessa keessan ol yaad baraticha baay'ee kan isin yaaduu fi baay'ee kan isiniif yaadu baay'ee kan isin jaallatu obboleessa miskiina kanadha. Kuni tuutoriyaalii koorsii global trendii jedhamu irratti afaan saba guddaa kanaan afaan oromoo kanaan tuutoriyaalii isiniif kennamaa jirudha. Chapter 4 xumuruu keenya jirra globalization fi regionalism. Sanaan booda chapter 5 laalleetu major contemporary global issue laallee xumurra jechuudha. Koorsii kana xumuruuf geenyeera. Fadha galatooma nagaataa bye bye.